Ashama harka fuunee maatii keenyaa nageenya waaqessinii faatawa akkam jirtu nagaa jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyo isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu jajjabaattu isiniin jenna nuti jirra galanni waaqeffaa ta'u irraa nu ga'e kan boruutis waaqatu beekaa nagaa keenya isinimee akkamii naguma jirtanii maatii keenyaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gargar bannee jirra viidiyoo erga gadhiisne torbee lamaaf deema jechuudha. Egaa bultii qoshaniif deema haalli nuyi jennee kanaaf viidiyoo waraabne egaa kanaaf haalatu nuyi jechuu dideetti bannee jirra akkam jirtu anis xiqqoo haalli nam jechuu didee dubbachuudhaaf kanaaf sin jirtu nuti jirra siniin jenna maatii keenya baay'ee tokko sin jaalanna baay'ee tokko sin kabanya siniin jenna nagaa keenya galanni waaqeffaa ta'u. Egaa baay'een keessanillee baddan nuun jettanii oguma bannee jirra jechuudha. Bakka kanaaf isaan hin mijannee kaasuufis akkasuma kanaaf kan miidiyaa irraa fagaanne kanaaf isin hin jenna malee wanta biraatiif miti. Naguma jirra nagaa keenya galanni waaqeffaa ta'u isin hin jenna. Egaa arramooyyuu bal'atummaan qabattee nu uftee jechuun keessan hin oolu. Egaa irra wanti qabattee isinii dhufe ana baay'ee tokko desina jedhe garuu jechuudha beeku ka siniif kaasuunis hin beeku egaa kaasuunis waan kana hin beeku jechuudha ganaa akkuma keessan baruufi malee hin beeku ture maali yoo jettan innis egaa akkuma beekamu duraanis biyya arabaatiin galee jechuudha biyya siddateeti amma egaa erga galee tureen jira egaa bubbuleen jira jechuudha erga galee amma moyyuu egaa namni galentaa miti maaliif maaltu jedhanii ijoollee wayiititu allaatti nyaanna kanatti akkuma allaattiin teenyu bararree deebinaa jedhanii egaa nuyyuu akkasuma wallaalee ugaanatti fakkaate egaa amma kaasuun osoo hin beekin jechuudha kaasuun hin beeku garuu ani moyyuu viidiyoo amma osseeta waraabaa jira jechuudha. Garuu jechuun viidiyoo akka waraabaa jiru hin beeka maal akka ta'e garuu hin beeku ani garuu qophaa'ee jira maaliif biyya arabaa deebi'uuf jechuudha inni osoo hin beekin ani onlaayinii irra nama silaa gizeen tolee miti viizaa onlaayinii irra nan hojjisiise onlaayinii aga jechuudha amma waan hunda akka qaamaan deemanii hojjetan isaanii miti waan hundumaayyuu paaspoortii isaa addasuun onlaayinii wanni hunduu onlaayinii irra ta'ee jira kanaaf kaasuun osoo hin beekin ani jalqabee moo hin turre duras waan achi deemee hojjedheef egaa hin turre Dubaay waan ta'eef osuma akka bultii torbaan guutee torbee tokko hin guunne jechuudha waan adeemu amma kanaaf kaasuun kana nageenye sarpiraayizii jechuudha isiniifis kaasuufis kanaaf ani isaatti himne maaliif inni sarmu waan ta'eef akka deemu barbaadu jechuudha akka deemu barbaadu asumatti hojjenna bakka hojii jalqabne kanas asumatti fiixa baasnaa hin deemin jedhee duras na oge dura mari'achiiseen ture hin deemin jedhee na oge achumaan immoo yeroo kiyyaaf jalqabee namicha miti hiriyoonni kiyyaas hin jira akka hojiin eegalle isaanii garuu hin deebinee fi isaaniifis torbee kana hin deebi'a. Innaa kanaaf egaa biyyattuu galan naman teechisu yoo achi teenye immoo achi gara Itoophiyaa jennee buunya yoo as galle immoo gara biyya arabaa jennee buunya egaa mala keenya kana maluma maal akka ta'u bicha hin beeku qurxii hangisee tokko cufamee sila arrafnee teenya jechuudha qurxii keenya warree teenya amma garuu akka jirtu nama deemna akka lubbuun nu keessa jirtu innaa kanaaf kana amma fiizaa naaf jira onlaayinii irrani gara bilbilaatiin garuu kaasuun bilbila adda addaatti waan qabnuuf innis bilbila kiyya kana baay'een takkataatalu waan ta'eef onlaayinii irra na fichisiise kanaaf fiizaanis hin jira. Amma fiizaa kiyya gara waa onnootti naaf jechuudha. Gara waasaappitiin naaf ergamee jira. Inni garuu dhugaa dubbachuudhaaf kan hin beekne hin deemne guyyaa tokko deemee hin hojjisiisne jechuudha waraqata kana asuma taa'etanii kan fixee manuma taa'etan onlaayinii irra waan ta'eef
Kanaaf amma kaasutti ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkaataa itti mul'ee hin beeku. Maaliif baay'ee tokko haaraa hin beeku kaa ingiliitti ani hima hundaafuyyuu viizaa kiyya kana jechuudha. Hundaafuu tan hima. Maal akkanaan jiru hin beekamu. Egaa maal jira asirratti bararaa kiyyaarra jechuudha galgala keessa sa'aatii 3tti. Xiyyaarri kan qabu jechuudha galgala sa'a 3tti arra amma kunuun fa'iitan jira qabsuma uffadhee si deemuuf jechuudha. Egaa arra kaasuu jeegitti kaaga'uun isaan oolu maaliif ani egaa qopheeffadhee jira inni siyaasuma jira garuu ani kaleessaan qopheeffadhee uffata biyya manaamina shaantaa jechuudha. Kanaaf kaasuun amma aga'uun isaa hin oolu ittani majireetanii kan na wajjin deemuu hedduu isumaa fi obboleessa isaatti obboleessi isaa hin beeka. Obboleewwan kee keessa isa nama tokko bichaan beeka obboleettiin tiin beekti isaan matu nagaggeessuu edha. Kanaaf amma itti munkeen oolu maaliif hin deemnaa akka nama ajaa deemuu ta'eetu mana achiin geetan itti hima malee hin beekun jireeta sodaa'ee dura achi geenyee itti himna jireeta sodaa'ee amma shaan ta'uu baay'immoo maa baatta jechuun hin oolu. Kanaaf sinuma fuulduraatti itti himaa jedheetan kaasuu wanna inni jedhu wajjin laallaa sinuma fuulduratti itti hima jireetanii. Akasika mee wanna inni je wajjin laallammoyyuu kanaaf kaasuu kinoo shanta kiyyallee qophaa'ee jira. Shanta kiyya isinittan agarsiisa. Shanta hundaa qopheessee jira kan deemuun jechuudha. Kanaaf shanta isinittan agarsiisa. Egaa shanta kiyya kinootee egaa maatii keenya kinoo shantanii egaa kana jechuudha shanta kiyya tokko kana akkatti fannifadhu jechuudha. Kun immoo kana kinoo guddichi kana siniin jira. Egaa baay'ee keessa hin jiru garuu maaliif baay'ee qo'atan waan ta'eef kana siniin jira. Kana fakkaata. Kun immoo xiqqaan kana kaasuun ka'uun naan jedhu hin beeku shantan illee qophaa'ee waan hunduu qophaa'ee jira. Kaasuun ishii jedhee ishiin jenne beeku. Jedhee jechuu baatee amma hin jiru waan kaa'ameedha birriitti baasee ta'an fiizaan beektanii tikeettiin birrii xiqqaanii miti kan muramu waan ta'eef tikeettiin birrii guddaan hin beektan baay'ee keessanii daldaalli keenyaatu kobaadha. Kanaaf immoo kun hin danda'amu. Deemeeti mana waggaa lamas ta'u hojjettee dhufa jiraanii kaasuwaanii. Egaa atoo kaasuu maal akka jedhu hin beeknu kan wajjin laallu ta'a. Egaa kaasuu yaamee fida. Kanaaf akkasitti shanta kiyya sinaaf haa taa'u siniin jira. Kaasuu waan naan jedhu wajjin laalla irra ta'a guduma. Odoonatti namni akkamitti jalqabde jechuun isaan oolu. Kana fakkaatamee kaasuu yaamee tan wajjin ufna. Egaa maatii koo deebi'ee dhufee kaasuunis dhufaa jira. Akka wajjumaan laalla jechuudha. Mana kaasuun nuun jedhu dhufaa jira. Ana amma ka'ee kinoo uffadhee too ka'ee qorratanuyyuu rooballeedha waan ta'eef rooba sirriitti jira. Kanaaf mataa iyyuu hojjisiisan jechuudha. Rooba waan ta'eef kanaaf egaa kaasuun amma dhufaa jira. Wajjumaan eenyu. What? Mana ada Shantan Mica wata silap mana? Mica wata silap mana? Shantan karaa deemu fali nagaa deemu video waraabaa jira. Okay. Banni raffatanii warri inni kuni ayyee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtu fayyaa keessa nageenya badhaadhaa bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jechaa akkam jirtu isinis nutis jirra isinis bakka jiraattanii isiniin jira akkamee fayyaan isin biratti nageenyi walmaa turtiin bultiin akkamii isiniin jedha jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo akkam fayyaa keessanii harka fuunee ashamaa jennee akkam jirtani. Addaan fagaannee jirra yaa'u ani fi baluun baay'ee boota viidiyoo kanatti fagaachaa jirra.
maaliif akka ta'e waan hin galle maaliif deemichi galgaluma deemnitu ganamuma deemnee galgaluma walitti galuu ta'aa jirti. Kanaaf xinnoo ishii kan nuti addaaf fagaannee viidiyoon kun waraabamaa hin jirreef jechuu barbaade tananii sanumaafuyyuu maal godhanii miti amma torbee darbe keessas xiqqoo ishii sargii maaltu kanatu baay'ate. Sargii deemichaa kun obboleecha tufuudha taan obboleetti heerumaa kaan gurbicha tufuudha waan akkasii sababa akkasiitii fi kan xinnoo addaaf fagaanne jechuudha. Kanaaf jaalatamtoota fi kabajamtoota maatiiwwan kaasuu ijaaf qalbiirraan wambisaa isiniin jechaa dhiifamallee nu godhaadha maaliif namni gaa waan tokko eega jammare nama wajjin socho'uu gara fuulduraatti wayyaadha malee gara duubatti deebi'uun baay'ee bareedan ta'u kanumaaf nus rakkoo biraatiif osoo hin taane haaluma toluutuma dhabuurraan kan ka'eedhaa fi kanaaf isiniin jedhaa isin akkam jirtan fayyaan keessan nagaadha nullee nagaa jira dhugaa waaqayyoo fi bal'uu homaan jennu gannis deebi'aa jira badheessi nu bara roobatu jira dhiifama roobatu jira kanaaf guyyaa kaleessaa qofa bichaadha ni xiqqoo sorroobiin oole malee rooba gaaf hundaayyuu kanaaf waaqayyo hundumaa hin danda'a waan ta'eef rooba keessaa waan hundi jira jiinis waan ka'e rooba keessatti jira wanti barbaadamu hundumtuyyuu rooba keessatti jechuudha. Warroonni naannoo baadiyyaa irra jiraatan immoo amma waan baay'ee hojjechuudhaaf karoorri kan amma qabamuudha. Kanaaf roobni waan guddaadha jechuu barbaadee tarani. Kanaaf baluuni nageenya waaqayyoo gaafate. Ani viidiyoo duraan eegalee jira jedhe. Egaa bakka viidiyoo eegaleetti dhufte waan ta'eef kanaaf siif dabarsee jechuudha. Eshi maali nageenya waaqayyoo waliin taphatte. Ani immoo achuma achi keessa keessa seenatti namni dhufas waan ta'eef sababa gosaniifani achi keessa seenee reefu deebi'uutti jira. Kanaaf gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan keenya viidiyoo keenya kanallee sheer nu gochaa jirtanii guddaa galatoomaa isiniin jecha warroonni nu jaalattanis jaalala keessan akka nurraa nan qibne jecha nullee mooyyuu viidiyoo keessan warroonni viidiyoo hojjetan namoota baay'eetu jiru. Kanaaf waan argine irratti isiniif sheer godhaa jirra nusi isinis immoo harka keessan nurraa hin gabaabsinaa waaqayyo isinirraa akka hin gabaabsine nullee isinirraa hin gabaabsinu. Kanaaf hojjumaa gara fuulduraatti sochoonaa jechuu barbaadeetiini mee bal'atuun erga wayii qabdu fakkaatamoo maaliif qoynaan jette? Ani maal seete egaa akkuma beekamu maal hin jedhamu hin jiru naaf qabade. Maali? Wanti harka badala yaadasi harka badala? Wanti wallaale. Yeroo wallaalini waaqayyo si wallaalchisini yoo dubbadhu dhimma kee dabarfadhu. Egaa maal seete sa'aatillee gumnu viidiyoon isin akka jedhatu hin barbaannu. Viidiyoon keenyas yookiin irraa macaashaa ta'uu danda'a hin beekamu. Maal jechuudha? Hin beekamu akkaataa. Egaa jiruuf jireenyi waa wayii hedduu qabdi. Egaa duras waan hedduu keessa darbinee tas geenye guyyaa kana geenye kanaaf ammas immoo egaa kan waaqayyo jee malee kan namni jee hin ta'u. Kanaaf egaa ammas immoo fiyasaa ta'eetu egaa namni takka deemuu barate taa'us itti ulfaataa beektaa? Yoo jettees akkam? Kanaaf yoon jedhu egaa haaluma jireenya keenya ilaalchisnee jireenya akka Itoophiyaa keessatti waan hunduu qaalii ta'ee jiruu sirriitti waddadee waan hunduu abidda ta'ee jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa Itoophiyaa keessatti wanni beekaa nama iddoo nama tola kaasee fakkaatee kan manaa godhaa waan hunduu Itoophiyaatti hojii kanaaf egaa jiruma keenya kanarraa kan ka'e egaa deematanii xiqqoo akkuma dura hojjettee deemee biyya rabaa hoggama namallee ta'u jechuudha waggaa lama akkuma duras waggaa lama hojjettee deemee deebi'ee ammas immoo deemee waggaa lama hojjettee deebi'aa jireenya keenya fooyyessaa kan jedhu yaada kooti. Egaa ani dura jalqaba ifama siin jedha maaliif ani wanta kana doosetti deemee araba deemuu fi hanqataa gadi baaftee aggeeffooka karasiin dhaga'u nama waan kana aggeeffooka waan akkana keessaan qabuuf waan hunduu erga jalqabamee wanni barbaade haa ta'u maaltu dhabame maal sitti dhabame maaltu sanqate miti hanqatee miti bakka jechuun jireenya hin beektan waan barbaade haa ta'u waa waaqayyo si lallabe nyaattaa waan si kenne nyaattaa waan ta'eef
achis deemte biddeen mata qassistee biddeen mata qabante inni maal sirriidha bara. jireenyi mooyu jireenyi sitti jiraachaa jirtus jireenyi achi jira caala warra achi jiru galaachaa jiran ani warri achi jiru uguma keenya maatiin keenya achi jiru iyyuu yeroo baay'ee ilaala teelegiraamiidhaan illee feesbuukidhaan tiiktookidhaan waan baay'eedhaan argaa jirta miti ilmi namaa achitti mana maadaamii maal jettan mana namaatti kan dhumaa jiru sanyii keenya bara sanyii lammii Itoophiyaati kanaaf yoo lakki fedhima kiyyaan deemaa kun barbaadeettan deema hanga ammaatti doonatti miin akkamitti miilta shantaa gadi gurtare. Jechuun ani lamaa seetee sallee sitti muu wallaallee bara. Aggeeffaa bara. Bakka natti Aggeeffaa dura waan iyyuu hubatte. Sanuu duumecha illee waan ta'eef mataa nama kubsi mataa nama. Dura waan iyyuu hubatte narra kaasu. Lamaa seete aggeeffaa. Waan dhaggeeffadha waan akkanaa dhaggeeffachuun barbaadu anaa miti jaalatamtoonni kabajamtoonni keenya akka dhagahamu barbaadu. Manni Oromoo kamuu akka dhagahamu barbaadu. Maaliif namni koo fayyaa qabaate hojjechuu barbaadu miti? Namni fayyaa qabaate hojjechuun dhugaadha. Asitti illee fayyaa qabaate hojjechuu dandeessa bara. Hojjechaa jirta ammas miti hojjechuu dandeessa. Nuti ani ibsiyyuu wal argaa hin jirru galgala kan wal argaa ganama addaan baanii. Kanaaf sababa kana ta'eef ani hin barbaadu. Maaliif kan barbaadu nama maalidha? Firee barbaada. Fireenis ta'ee ጊዜ ሳንፋ waan hunduu ጊዜ ሳመሬታ ጊዜ ቀባ hunduu በቃ ጊዜ ሳንፋ ማለት ጊዜ ቀባ hunduu amma ጊዜ ቀባ ከማረ ጊዜ ማለት ልጅ በልጅነት ወሬ ያባላ ቤተም በቃ ታማን ወሬ ዋድሎም ተመስሞ ለይድሎም ዋድሎም ሰንዱማ ሚቲ namni waggaa 20 way bira eegol darbe bakka dhalu yookaan dhalchuu hin qabu. Digdama erga seenee jechuu keessa. Bakka mana digdama erga seenee dubartiinis dhaluu qabu dhiirri dhalchuu hin qabu isaati. Maaliif seeni? Yoo san bareeda ilmoo isaa wajjin guddataa adeeman illee. So isa rakkoo qabdee amma waggaa lama jechuun burga nama barbaadu. Waggaa lama jechuun guyyaa lama akka taate beektaa gisee gara. Amma yeroo jalqaba deemee dhaggeeffatu kaa. Bakka naagaa kaa yeroo jalqaba deemee sani waggaa lama jechuun agama. Kanan dhaga'inaa si garuu kanan dhaga'inaa warroonni haati manaa keessan ala deemtee deebi'uuf nan deebi'a jettus yoo kan jiraatu ta'e. Jechuun bara dhaggeeffatu maatii keenya. Maal seetan haati manaa yoo deemte ofii keenyaa fi nuti kan taa'u dubartiin ofii seeti abbaa manaa warra qabdu ofii isheetti dooltee takka waa tokkoon hin godhattu. Maaliif kan hojjettu san isuma irratti argiti. Tolchees balleessees eenyudha isuma jechuudha. Isuma kan abbaa manaa hin qabne iddoo maatii isaa irratti kan argatu jechuudha. Kanaaf ani hojjedhullee kan ergu eenyudha kaasuu irratti maatii kiyya irratti jechuudha kaasuu irratti maatii kiyya yoo gargaarsa godheef yoo gargaare gisee tokko jechuudha eebba argachuuf. Malee kan hojjetu hundumtuu isarratti gala. Kanaaf anis immoo jaaladdeetii miti. Bakka maal jireenya as garagalchee ilaalu jireenyi immoo baay'ee ulfaataa. Waggaa lama jechuun hin beektanii irra namni waggaa 2 waggaa 10 wayii walii hojjetee hin jira. Biyaansi ijoolleen biyya lamaatti dhugaa dubbachuudhaaf waggaa hedduu hojjetan hin jiran. Ani immoo amma waggaa lama bicha hojjetee durallee waggaa lama hojjetee dhufe jechuudha. Kaasuun eeyyamaa. Ammas ani garuu kaasutti nimne kana online irraan akkuma dura siniin jedhe online irraan hojjetee ture hojjisiise. Kanaaf immoo amma tikeetti waan hunduu xumuramee jira akkuma siniin jedhe. Egaa kanaaf ani adda kootitti wanna guddoo tokko miti. Oolumaan qabeenya keetii kiyyaan jira. Ani barbaadu sin jedhe bara nama natti akka. Amma bara tikeetti ani wanta afaan keessoo qaba. Waan barbaade adeemu maarree dhibbi akkuma miiliyoonii akka falamu. Wanni barbaadu hin jiru kana keessatti hin fedhuu. Dantaa yoo jette lakki jireenya ammaa yoo hojjechaa jirta argachaa jirra waaqayyo nu kennaa jira waan ta'eef rabbiif salootii godhaa waaqayyo kadhachaa kan jiru keessatti barakata nuuf haa godhu kanuma kan qabdurraa kan sii gadi jiru kennii jedha kaseeratti mana amantaa keenyatti illee akkas jedha kan qabnu kan marraa hiyyeessaaf kennaa waaqayyo immoo dabalataan sii kenna waan ta'eef achi deemte gaara kana amma tabba wayii itti dhuftee amma barbaadde dhiibdee jechuudha. Yoo humni waaqayyo keessa jiraate tokko illee gadi hin qabu. Inni maal baadha baadhu? Silaazi waggaa 12 waggaa beekaanuu nama beeku jira fakkeenyaaf namni haga amma waggaa 10 wayii jiraate haga amma waan tokko gadi hin dhaamu waan tokko hin goone nama baay'een beekan akka kootti jechuudha. Maaliif namoonni wajjin barannes jiru namoonni akka riyyaatitti yaada manaa sirganii yookaan immoo iddoo abbaa manaa godhatee deemte akkasumaatti qilleessumarratti boru kan biraatitti iftaan kan biraatitti iftaan maatitti akkasuma doogootu. Ati kanaafiyyuu
Kaan maatii kaan namaa Adillee no akkasitti komiti bar. Kan akkasitti hafee jira. Lakki kaasuma qaama viidiyoo sin eeressinu jee. Bakka lakki hin barbaadu waan akkana. Viidiyoo sin eeressinu. Kanaaf kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo ifa mallee nu godhaati mormii miti dubbichi maaliif? Kinoo naamanus baatte. Ani waan akkas. Fiizaa kinoo. Ifaan liggimee barbaadu. Arge fiizaa argitee waan hin barbaadu kan. Kanaaf isinii argitee waan akkanaa fakkeenyaaf haati manaa keessa warroonni haadha manaa ergattanii haati geechee achi as deebite jira waan akkanaa namoonni qormaatamaa waan akkanaa argaa jiru jira as geechee akka waan waa wayii achi jiranatti fakkaate akka walaan boojii yoo qabmaftee gaaf bariillee fiiddee bakkuma sanitti akka waan boojiin bootaa san jirutti akka waan kaatutti waan akkasiitu jira. Kanaaf warroonni achi deemtanii deebitanis maatii keessa wajjin kabajaaf jaalalaan akka jiraattaniif abdiin qabaa. Kanaaf baluun immoo har'a ni kun amma dhagaa jira. Kawan akkasii jechaa jirti. Ani kana hin beeku. Eenyu wajjin akka ishiin mari'attes eenyu si mari'achiise malee akkana. Lakkan sammuu kiyyaa malee namaan hin mari'anne maaliif? Kun waan biraa fakkaata iyyuu. Da'umni waan biraa fakkaata. Ayina maaliif seete anaa gahe? Ani siinis hin mari'anne. Yeroo jalqabaa tokko yoo yaadatte siin mari'ee nan deebi'ee naamna siin jennaan ati hin ta'u hin jenne. Ati bakka ati egaa gisee sanii iyyuu ta'u jettee jirta waan ta'eef amma yoo ati ishiin jettu jedheetu malee adduma kiyya jechuudha. Ani guyyaa tokko Addis Ababa yookiin ammoo iyyuu Adaamaa deeme jedhee si biraa deemee beekaa? Hin beeku. Maalitti hin beekaa deemtes mana nama dusinaan. Asirraa deemtee shoo barartee deemtee galtee helikoophitari xiqqoon takka jirti maadamni ishiin anis deemtee. Na shoo hin dhugaa maaliif seete anasi sila deemee ta'uu Finfinnee gaheetuma sila sallaa fi zagura seetamu kan bakka itti deemee deemu ani kanaaf iyyuu. Yoo barkuu yoo amma kun waan fudhatamneedha anaaf waan dhagahamneedha. Kanaaf warri viidiyoo dalaganillee warri viidiyoo hojjetanillee kan waan toledhanii fudhanneedha. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenyas kan toleen jiranii. Kanaaf ani waan akkanaatti seenu yoon badiillee qabaadhe yoon balleesseellee jiraadhe jaaf qalbiidhaan hambisa ifa mallee naa godhaa isiniin jechaa maatiiwwan keenya. Kanaaf jaalatamtoonni. Ishi maal goota re'aan bakka deemu? Deemtuun jira bakka. Lakki fedhe kiyyaa nan deema nan baay'ee deema hojjette nama si dubbisa nama si dubbisa. Nama maaliin naa dubbista? Nama si dubbisa. Ishi kootu haa. Dirqama nama si dubbisa.